Wantoota Israa'el ol kaasee addunyaa kanarratti akka isin mataa ol qabattee addunyaa guutuudhaan falmitu godhe keessaa tokko appilikeeshina isaan hundeessanii akka dhuunfaatti qaban keessaa. Appilikeeshinni kun isa kami? Na duukaa bu'a. Sooshaal miidiyaa addunyaan guutuun fayyadamtu kaabaa hanga kibbaatti bahaa hanga dhiyaatti osoo nam tokko nafin addunyaan guutuun harka Israa'el akka jirtu beeytanii. Namni Facebook hin fayyadamne, kan Google hin fayyadamne, kan YouTube hin fayyadamne, kan TikTok hin fayyadamne, kan Pinterest hin fayyadamne, kan website hin fayyadamne addunyaa kana gubbaa kan jiru natti hin fakkaatu yeroo ammaa kana jechuudha. Facebook kan hundeesse Mark Zuckerberg lammii Israa'el Juushiidha. Google kan hundeesse lammii Juushiiti Sergey Brin Yahudaadha. Pinterest kan hundeesse Silberman lammii Juushiiti Yahudaadha. Website kan hundeesse Sergey Brin fi Larry Page'dha. Isaanis lammii Juushiiti Yahudaadha. Google Chrome kan hundeesse Larry Page lammiinsi Yahudaadha Israa'el. ChatGPT kan hundeesse Sam Altman lammii Juushiiti Yahudaadha Israa'el. Snapchat kan hundeesse Evan Spiegel lammii Juushi Yahudaadha Israa'el. Google AdSense kan hundeesse lammii Juushi Yahudaadha Israa'el. WhatsApp kan hundeesse Jan Koum Yahudaadha lammii Israa'el. PayPal kan hundeesse Max Lafchin lammii Yahudaati Israa'el. Spotify kan hundeesse Daniel Ek lammii Yahudaati Israa'el. Appii geemii Roblox kan hundeesse David Luki lammii Israa'el Yahudaadha Israa'el. Email namni hundeesse Larry Page lammii Yahudaati Israa'el. Google Map namni hundeesse Sergey Brin lammii Yahudaati Israa'el. Instagram namni hundeesse Adam Mosseri lammii Yahudaati Israa'el. Yookaan Artificial Intelligence namni hundeesse Class Dojo lammii Yahudaati Israa'el. Viber namni hundeesse Talmon Morko lammii Yahudaati Israa'el. Addunyaa kana guutuu Israa'elootaati harkaa qaba. Addunyaa kana guutuu Juushii lammii Yahudaati harkaa qaba. Anaafiyatis harka isaanii jira. Palestiin qofaa miti bar. Barnoota dhabuu yookaan barachuu dhabuun rakkoon isaa kana fidaa jechuudha. Uummanni gaafa gartee baqattummaan addunyaa irra faca'anirraa kaasee karoorri isaaniitii fi kaayyoon isaanii barnoota ture. Addunyaa kana guutuu akka itti to'annaa isaanii harka isaaniitti galtee jirtu yookaan addunyaa guutuu harka isaaniitti galfatanii jiran sababa barnootaatiini. Dhaabbata basaasummaa addunyaa kana guutuu irratti namni akka jalaa bahuu hin dandeenye Mossad kajaamu akka itti hundeessan appilikeeshina kanaan walitti hidhaniiti. Appilikeeshina kana WhatsApp fayyadamta, Google fayyadamta, online irraa Facebook fayyadamta, YouTube fayyadamta, hunda ati waan ati fayyadamtu irratti maappii ni dhaadha. Basaasummaadhaan namni akka jalaa bahuu hin dandeessu. Akkatti hooggantoota Iraan itti gatan, hooggantoota Hizbullaa fi Hamaas akka itti dhumaa jiran, akka itti fixan bifa kanaani. Waan ati fayyadamtu irraa takka hunda isiituu yoo hin fayyadamu jettee waan takkaati numa fayyadamta. Waan san irratti hidhatanii jiran isaan sababa saniif addunyaan guutuun to'annoo Israa'elootaa jala jirti. Rabbiin Quraana keessatti uummata banii Israa'el beekumsa kenneefii jiraaje suuratul Jaaziyaat keessatti. Kanaaf addunyaa kana guutuu harka isaanii jirti. Barannee barnootaan if jijjiirree akka namaa taanee waan keenyatti fayyadamaa ta'uu danda'uudha qabnaan siif dhaama. Dhaloota jimaa, dhaloota sijjaaraa, dhaloota bishaanii akka hin taane qofaan siin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.